akkuma ati jechaa turte waa'ee habitii irratti namni tokko guyyaa takkaan guyyaa lamaan torbaan lama torbaan sadaffaa atuu jijjiiramtee of argite. Osoo beekne waan san continuously godhuu waan san osoo gootu keessatti sabboonni amantaa yoo jechaatu waan itti jedhaa turte waan ofitti yaadaa turte ofii keetiyyuu amantee keessatti of argite jechaa basmara san keessatti. Pointiin jijjiiramaa nuti jechaa jiru. Yaada babadhaa kaastaniirtanii kanaaf hawaasni keenya ummanni keenya main pointiin ummata keenyaa fi waan ta'eef waan kana kan dubbataarru keessaayyuu dargaggoonni eebbifamanii barnoota irraa bahanii tokkoffaa amma dargaggoonni biyya keessatti hojii uumu maaliif hojiin hin uumamne jedheen ture jalqaba biyya keenya keessatti namni barate waan biyya irraa dheessuuf biyyoota Ameerikaa profeesaroonni Oromoo dhibbaa ol caalan profeesaraaf doktorri dhibbaa oltu jira. Minimum xiqqeessineetuma kan beeynu jechuu kan beeynu kan nuti hin beekne maatamu. Naasaa keessa dhalattoota Oromootu jira. Beekaan Oromoo garam deema gara alaa deema. Haalli tokko haalli siyaasaas haa ta'u haalonni biroo biyya keessatti rakkoon haa jiraatu. Biyyi tokko yoo beekaa ofirraa dhiibde guddachuu hin dandeettu jijjiiramuu hin dandeettu. Garuu ammoo bu'uurri jalqabaa maalinni wanti rakkoo kana fide yoo jette ilaalcha amma nuti irraa haasa'aa jirru kana jechuudha. Namni gaafa baratee doktora ta'e yoo mindaa gaarii doktora sana hin argatin hin deema. Maal godhuun barbaadu beektaa? Mallaqa argachuu deema hojii uumuun barbaadu. Kaayyoon keenya mallaqa argachuudha. Mallaqa arganne saniin jireenya keenya oofu qofatti wanni taana daangeffamnaa jechuudha. Rakkoo ilaalchaati. Ganamarraa akkaataan nuti itti guddannee dhufne akkaataan nuti itti barataa dhufne yookaan baradhee barnoota xumuree biiroo mootummaa keessatti tajaajiluudha namni ana gahu hin jiru. Yookaan doktora ta'ee marfee nama waraanuudha namni na gahu hin jiru achumatti daangeffamaan. Ilaalchi keenya akkas taanee guddanne. Sababa kanaaf biyya keenya keessatti hojiin hin uumamu. Wanti haaraan hin uumamu. Amma biyyoota biroodhaan boodatti dhufnee kaasuu dandeenya. Alibaba fudhachuu dandeessa. Amazon fudhachuu dandeessa. Microsoft fudhachuu dandeessa. Wantoota biroos kaampaaniiwwan gurguddaa addunyaa kanarra jiran Tesla fa'aa fudhachuu dandeessa. Apple fa'aa fudhachuu dandeessa. Facebook, Twitter fa'aa fudhachuu dandeessa. X jedhanii. Kun hundi warra hojii uumu. Namootatu uumate. Namoota akka kiyyaaf keetti kan barateetu uume. Zeeroo irraa uumatan. Zeeroo irraa uumanii irra addunyaa guutuutu qabeenyi isaanii biyya hin jirre hin jiru. Kan biraa dhufee fi hin uumneef. Amma dhalli Facebook kan beekne jira. Jarri suni gaafa Facebook uuman hiriyootaan wal quunnamuudhaaf uuman. Garuu har'a addunyaa guutuutti fayyadamu. Kanaaf maal furanii caabacha nama rakkinuma naannaa isaanii jiru furanii garuu kaampaanii guddaa addunyaa kanatti yaaduma ture yaaduma takkaaba yaaduma ture. Asumatti yeroo tokko keessumuu keessi dhufu. Bu'uurri wanta sadii maal inni beektaa? Ilaalcha gaarii beekumsa argachuuf barachuu isaaniitu kana fide. Nutis umrii darbite. Dargaggoonni akka kiyyaa akka keenyaa kun warri umrii keenya kanarra jiru kan kanaa ol irrallee jiru kan hojii keessallee jiru waan barateef hojii uumuu danda'uudha. Waa'ee rakkoo siyaasaa rakkoon garaagaraa biyya keessa jiraachuun mala. Sababoota tokko amma ilaala. Biyya keenya keessa wanti amalli tokko jira. Yoo waan akkanaa hojjenna yoo jetteen sababa barbaada namni. Mostly sababa tuni sababa. Bar biyyi keenya moosichaa. Advantage inni qaburra mirkinummaa guddaanu advantage inni qaburra bu'aa inni qaburra dursinee negatiivili sababoota barbaanna. Sababoonni daandii kufaatii keessaa isa tokko. Ilaala. Jaakmaan maal jedha gara boodaatti itti dhufuun malla yeroo qabaanne. Jaakmaan maal jedha never give up jedha. Har'i guyyaa ulfaataadha. Borkana caala ulfaataadha. Qiyaamaa keessa dhaabbattaa jira. Akkaataan itti amanu. Iftaan ammootu guyyaa ifa itti argitu. Akkas jedha. Yoo har'a rakkinna keessan dhaabbatin borrakkoo kana caaloo keessa waan dhaabbatin bor arguu hin dandeessu jedha. Kanaaf sababoota amma fakkeenyaaf rakkoo siyaasaas haa ta'u rakkoo maalis haa ta'u dargaggoonni kenna. Baratee yoo bahe hojii mootummaatii bilookii irra yookaan ammoo bakka beeksisni itti maxxanfamurra deemu irra waan barateen hojii uumuu danda'uudha qaba. Lafa qonnaa qabaannaan galee waggaatti yeroo sadii oomishuu danda'uudha qaba. Sammuu isaa dalaisiisuudha qaba. Anama fakkeenyaaf osoo wayita biyya jiru akkas yaadeen jira. Hundi keenya amma tokko ilaalchi jijjiiramuun eegalee
nin deema amma biloogii keessa yookaan magaalaa kana keessa gaafan deemu. Gaafa wantoota namni biyya kana keessatti hojjetu argi kun biyya keenya keessatti osoo hojjetame ara lafa sana irratti waan inni hojjetamu akkas jedhee yaada. Gufimaa inni beekta ilaalcha biyya keenya rakkoo garaagaraa qabaachuu dandeessa biyya keenya. Haalli bulchiinsa mootummaa dhiibbaa irratti uumuu danda'a. Kana hunda cabsee bahuu danda'u qaba dargaggeessa. Akka yoo ati cabsitee baatee itti argisiiste mootummaan ofii si kadhata. Sababa nuti laamshoo taaneefin kan hojjetee wanni namni jibbu hin jiru. Kan hojjetee namni jibbu hin jiru. Garuu ati yoo laamshoo taatee yookaan bakka yoo ni cal'istee sababa qaama dhiyeessu dargaggeessa sababa dhiyeessu dargaggeessa kufaatii isaa namarratti sababa. Atamma waa balleessitee yookaan ammoo waan wayii ofii balleessitee sababa barbaadden beektu. Waan ofii balleessite amanuu dinnaaf bara. Amanuu dinnaaf balleessite bakka. Baay'ee amanuu dinnaaf jennaani. Afaan isii hafuudhee difama. Wanti guddaan sababoota san fiduu maal akka ta'e beekta. Mee baalaansii wahiirra kennee maajin godhaati. Baalaansii wahiirra kennee halaalu yookiin mootu akka miizaanarra jechuudha. Ilaalchi kee wanta dhuguma ni barbaaddaa fedhii ni qabdaa dhuguma waan san gochuudhaaf. Fakkeenyaaf gaafsin jedhu wanta kunna jijjiira waan kana hojjechuun barbaada. Sababoonni isaa whatever waan barbaade ta'uu danda'a. Sababoota isaa dhiisamaaf. Waan san hojjechuufiyyuu keessi kee hangam takka itti amanee jira. Ilaalchummaan keessumaa hangam takka jijjiiramee jira. Keessi kee hangam konfidensii qaba. Maaliif beektaa? Gaafa waan tokko asteetti viizhuwaalaayiz gochuu dandeesse. Gaafa ifaa san duratti arguu dandeesse. Ifaa san malee rakkinoonni jidduu kana jiru sitti mul'ata. Rakkinoota jidduu kana jiruuf furmaata yookiin mootu dildila uumaa fi deemta. Ifaa san biraa akkasii geessu jechuudha. Kanaaf hangam tokko itti amanna. Hangam tokko amantaan kenna sun ilaalchi keenya eenyu jijjiirree waan ta'uu barbaannu sana eeggachuu barbaanne. Waan hojjechuu barbaannu sana eeggachuu barbaanne. Rakkina karaa siyaasas ta'uu danda'a. Rakkina haala diinagdee biyyaas ta'uu danda'a. Yookiin mootuu qaraxaaf maal jedhaniitiin waan kana hojjedhe kana na godhan jechuu ta'uu danda'a. Ati hojjettee qaraxa san bira taruu hin dandeessu. Ka barbaachisu isa kafaluu hin dandeettu qaraxa san. Barataan Oromoo baratee galee qotiyyoo abbaa kiyyaa duuba dhaabbadhaa jedhanii magaalaa dhaabbatee kuni jijjiiramuu danda'u qaba. Goreetiin waan sana akka teetti sana lafa sana qoteetiin yeroo sadii irraa oomishuu yeroo sadii oomishuu danda'a. Kasilaa qamarii qofa oomishuu bishaanis basunos ta'uu danda'a waan adda addaa fayyadamee kaarootii fi waan adda addaa dhaabuu hin danda'u. Biyya biraa fakkeenyaaf Kaanaadaa fudhadhu. Kanaadaan nuti akka dhageenyetti Kanaadaan yeroo osoo cabbiin hin bu'in dura qamadii lafatti naqani. Cabbiin bu'ee irratti bu'aa jedhan. Achi booda cabbiin sun baqee gaafa dhumatu midhaan achi jalaa ba'u midhaanii miti. Akka ajaa'iba dhukee yaa'edha. Maali biyyi kun dararaarra biyya keenya midhaan fuutee darbinaaniin gaafa torbaan hin gahu ol jigee yaa'a. Bishaanu malaal bishaan biyya keenya Afrikaa irraa biyya akka keenyaa bishaan qabdu biyyoota muraasa. Amma yoo akkanatti itti ilaaltu biyyi keenya qabeenya addaati biyya magariisa biyya ajaa'ibaa rakkoo siyaasaa boonna malee. Amma waan nu haasofnu kana jarri biyya biraatti ittee waan akkasii haasoyti jedha yookaan jechuudha akkasii miti ilaali. Nuti biyya ambaa akkamitti akka isiin hojjettu waan argineef namni keenya kana hubachuu danda'u qaba. Mee kana Siraaj mee as biratti fakkeenya tokko mee uummata naannoo biraarra amma naannoo Baalee Roobeefaatti ni argina. Ni beektat illee naannoo isiinis naannoo kee keessatti ni beekta. Namoonni dhufaniitiin waan adda addaa hojjetan eessa beekta? Whatever yookiin waan sababoota garaagaraa dhiisi. Namoota an nama tokko hin beekan gaafa dhufu bar biyya keenya akka biyya alaatti dhufu akka nuti amma biyya alaa jennee baanu kana yookiin biyyoota biraa Awurooppaa fi Ameerikaa deemu hawwinu kana achuma keessa naannoo Sidaamaa irraa naannoo Walaayittaa irraa naannoo Guraagee irraa achuma keessaa biyya keenya dhufu. Ni dhufu gaafa dhufan loozii baadhatanii dhufu. Akkasi. Loozii deemaa gurguran. Loozii sanirraa beeku waan salphaa si fakkaata malee ati gaafa waa hedduu guyyatti tirfii argachuu danda'a. Ni deeman. Yeroo muraasa booda maal argite beektaa? Qabattoo fi kaalsiif waan garaagaraa ofirra baatanii deeman argita. Suuq badaratee. Suuq badaratee. Akkasi. Ol guddatan moo guddis? Guddatan. Gaaf kaan isharaa afanii argita. Gaaf kaan itti suuqa kireeffatanii argita. Waggaa lama keessatti namni tokko Walaayittaa irraa dhufee magaalaa san keessa guddatee
achi booda deebi'ee magaalama sana irratti yookiin hoteela wayii banaa beeki. Baay'ee wanni nuti rakkina jennee Nuhoo maal jennee yaadna nama sanii. Kuni bar namichi waan akkanaa godhatee waggaa lama keessa akkamii jijjiirame jenna. Argite. Kuni bar waan akkanaa qabaa jenna. Qusbii qabaa maal qabaa. Wantoota akkanaa. Seeriidha. Like do you see like hagam takka akka ani yeroo tokko beektaa nan gaddaa waa'ee keenya kana irratti. Kanas egaa biyya baaneen argine. Garuu osoo yeroo kanaan biyya jiraanne an har'a sadarkaa weerra jiraachuu danda'a jireenya. Osoo biyya jiraadhe maal ofiin jedha beektaa? Osoo rakkadhe ofiin jedhe viijinii wahii hin dhabin malee kaayyoo wahii hin dhabin malee yoo rakkadhe gabbaheetiin caamaa namaa xaraga ofiin jedharra. Kophee namaa nan saalfachiisu dhugaa sitti maal. Yoo rakkadhe maal beektaa? Rakkinni sun akka sanarra darbuu ni beekaa. Ilaachi ammaati. Rakkinni sun akka darbuun beekaa waan guyyoota sana dabarsu wayii hojjedhee hanga bakka kaayyoo kiyyasan gahutitti akka dildilaatti fayyadamuu danda'a. Kana maayindiseetii kanatu hin jirre uummata keenya bira. So uummanni keenya ni danda'a. Uummanni dhugaas uummanni keenya rakkinni wayiitu biyyaan hin baasne. Tareetti sababa siyaasaa jechuu dandeessaa. Sunis dhimma isaa akka of danda'e. Garuu uummata keenya keessattuu nama biyyaa baasu nama Awurooppaa isaa bira taa'eetiin hin barannatti beela'u. Taa'eetumaan waan adda addaa jalatti galee wanti jedhu kun hundi rakkinuu ilaalchaati. Rakkinni ilaalchattu biyyaan baqachiisee amma kareefaan waa'ee Saa'udii fa'aa kaase. Hojii tuffachuuf waan ijoolleen achi dalagu tuffachuu kootii miti. Garuu ilaalchi keenya waan ganama jallateef ilaalcha hin taane waan guddannee fi hojii da'ootti dhiifne hojii da'oo qabnu dhiisneeti Saa'udii deemnee yookaan immoo Kutaa deemneeti qamadii hambaa aramna. Yookaan bishaan obaasna. Yookaan hin naannoon yookaan gaala eenaa yookaan immoo Dubaayitti fooqii hambaatiif ijaarraa jechuudha. Ila. Biyya kanatti sunuun argamu. Sunuun argamu. Gaala namaatti eegdee jiraachuu dandeettu biyya kanatti dhiirri keessattuu. Akkana biyyaaf carra magaala namaatti eegu sanuun argatu keessattuu. Waan akkana boontu yaada kee itti bu'uu dandeessa. Kama birootti jechuudha. No, amma yaada reefuu isilachuu kaastan irratti kabraa wanni ani kaasuu barbaadu ilaalcha wal qabatee maali beektaa? Ammallee dargaggoonnis ta'ee shamarran biyya keessa jiru tokko keessattuu maali beektaa? Rakkina keessa jirraa. Nuti ofiifuu akkanaa sababoota kana keessa baay'ee rakkina hin argine uummanni biyya jiru. Wallaahi hin argine rakkina. Ati mana haadha keetii ta'a. Masoobii haadha keetii keessaa biddeena nyaata. Mana kiraa osoo hin gaafatamin jiraata. Rakkina himatta. Osoo guyyaa 30 lakkeen jeetu. Osoo guyyaa 30 lakkeen. Wallaahi yeroo biyyaa baane nuti amma waa meeqa argine bara. Waa meeqa argine. Waan umrii keenya hin madaalle hunda arginee jirra nuti. Maaliif tokkoffaa ganaa guyyaan 15 achi dabaraan ati wanni ati yaadu eegaltu mana kiraa maal kafalaadha. Xiqqoo ati wanta akkasi dhukkubnaan bara biyya yoo nama hin beekne si galee waan hospitaala ittiin deemtu yoo dhabde naannoon hankee firri hankee hin jirre biyyatti bari yoo ati dhukkubsatte namni gosaan firaa walitti guuree si hankee si keessa. Yoo ati onni taate mana kiraa hin gaafatamtu. Kana keessa taa'ee garuu waan sammuun keenya hidhameef qofa rakkina keessa jira. Ani fiifuu wanni hiyyummaatu natti jira. Kana keessa akkamitti jijjiiramuu danda'a? Hiyyummaa osoo hin ta'in hiyyummaa sammuuti malee hiyyummaa keessaatii miti. Wanni keessa jiru. Hin jiru rakkinni biyya keessa wallaahi billaa hin jiru. Ani konfidensiidhaan dubbadha kana. Ati biddeena nagaa nyaataa mana kiraa osoo hin gaafatamin jiraata rakkina himatu hin qabu ilmi namaa. Wallahi himatuun qabu maaliif keessattuu biyya baqattummaa keessatti haa gaafatanii nama firani qaba akkamitti dabarsite mee waggoota dabre si galee ati dhukkubsattee gaafni ati rakkattee namatti bilbiluun sitti ulfaate hin jiru gaafni ati beelooytee garaan keessi beelahee namatti himatu sodaattee beela bulte hin jiru biyyatti ati bultee beektaa beela mana haadha keetti jiraata yoo dhabdeeyyuu ollaa deemtee nyaatta ollaa deemtee nyaatta. Beelaan bultee beektaa hin beektu biyya kee keessatti. Garuu biyya namaa keessatti nuti hundi keenya osoo gaafatamne bullee ni beekna. Fuula namaa dhaabbatuu sodaa, nama gaafachuu sodaa osoo dhukkubsattu dhukkuba hankee qabattee ni beektu. Tokkoon baqataa yoo gaafatame jecha seenaa akkasii ni qaba. Garuu warri biyya keessaa seenaa akkasii hin qabu. Yeroo isaan bira jirti. Yeroo guutuu qaban. Kanaafuu wanni jijjiiramuu qabu sammuudha malee haala nuti keessa jiru sanii miti. Yoo nuti sammuun keenya jijjiirame smartphone nuti harkarra qabnu yeroo jalqaba lakkii ani afaan hin beeku afaan baratuu dandeessa amma yuunivarsiitii guddaa yuutuubii
Sigale namni ammallee amreef waa'ee Facebook waa'ee Microsoft waa'ee maali kaasaa ture. Ummanni kun hundinuu warra university drop out godhe. Tokko isaanii eebbifamanii hin eebbifamne boodarra warra wanni dalagatee malee. Hundi isaanii warra university irraa ba'e. Bahanii rakkina naannaa isaanii jiru laalanii ibaluu waliin akkamiin wal qunnamuu danda'a jiru irratti furmaata kennan. Nuti ammoo rakkinni nu bira guutee jira. Rakkinoota hedduutu jira. Maal qaba'anii waan rakkina na bira jiru furu. Yaalee amma biyya keenya keessatti ani nama akkasiin beeka nama amma yeroo ammaan tana darajaa guddaa wanni sadarkaa guddaa irra jiru jecha. Maalni eegalee beektaa? Haadha ofii akka kaaffee wayii qabdi. Akka kaaffee sun hattuun hatti seentee jalaa jecha. Gizee hattuun hattuu baay'ee aaree mucaan ilmi haadhaaf tokkicha. Baay'ee aaree haati hedduu waan gadditeef rakkina haadha kiyyaa kan akkamiin fura jee yaade. Ilaachi yaada baay'ee galee. Yaa maaliifii wanni sun haati gadduun isii suni baay'ee isa rifachiise. Kanaafuu haadha tiyya tana karaa akkamiin ani protect gochuu qabaa jeetti yaade. Maal godhe seensaraa fi wanni barrii irratti hidhee seensara gizee silkii goojee kanaan walitti qunnamsiisee hardweeriidhaan jechuun yeroo namni barrii banuuf yaale akka gara nama 3 daqiiqaa 8 keessa dawwaltu irra dalage. Yaa wanni sun boodarra gara masgiidota adda addaa seensaraan agizee namni mana masgiida seenuu silkii isaaniidhaan miyuutu akka godhu akkan iyyine gara addaarraa adda addaa akkan garasitti ol guddate. Rakkina haadha isaa san furee garuu rakkinni inni takkittiin fure san jireenya isaadhaa jijjiire. Gaafa rakkina san furuu beeki. Walumaa kee ogummaa san qabaateef osoo hin taane ni yaade jechuudha. Ni yaade maal gochuu danda'a osoo wanti akkanaa jiraate. Baay'ee nuti hunduu imagination rabbi uumamaan keessa kaa'ee jira. Waan san ogummaa akka itti hojjennu faana wallaalchisa malee. So maaltu itti aanee yaadde booda waan akkanaa jette imagine godha. Okay amma gaafiin taane waan kana hoo akkamitti hojjechuu danda'a. Gaafiidha sunis akkaataa waan san hojjemu okay ogummaa akkanaa baratama. Okay deemee ogummaa san biradhu waan hundaa suuta tiyyuu dandeessaa waan ta'eef jecha. Ogummaa san itti geettee furmaata naannoo kee jiru sana akkuma ta'etti kana furmaatilee akkanaa kanneen fiduu dandeessa. Naannoo keetitti interpreneer taatee jirta jechuudha. Achumaan itti fufa san booda nama tokko jijjiirta namni lammadaa si barbaachisuu danda'a nama lammadaa fidda sadaffaa fidda san booda naannaa kee jijjiirtee biyya kee jijjiirtee ol guddattee addunyaarra mul'ataa deemta jechuudha. Which means kana jechuun sammuu problem solving ta'e qabaachuu qabna. Jijjiiramuu qabna sammuun keenya akka malee idee podcast adda addaa caqasuu qabna waa'ee mindset irratti waa'ee success irratti namoonni har'aan tana darajaa wanni sadarkaa guguddaa irra jiran akkamitti jijjiiraman kaleessa eessa turan eessarraa ka'an hundi isaaniidha ilmaan miskiinaati. Tokkolleen kan maatii sooressaa keessaa bahee sadarkaa irra jiru naaf hin jiran. Hundi isaanii wanni turan hiyyeessa turan san booda rakkina fuu eegalan san booda ol guddatan san booda ammaan addunyaa irratti warroonni qabeenya guguddaa qaban isaani addunyaa warri harkaa qabu jechuu hin dandeessa yeroo ammaa kana keessatti dinagdeedhaan jecha. So kanneen hundaayyuu walitti isiniif deebisuudhaaf namni yeroo ammaan tana addunyaa irratti nuti successful jennee waamnu guguddaa yoo argitanii jiraattan ammoo teknooloojii irra jira. Guguddaan jecha deem googilii search godhi ilaali wanni warroota 10 addunyaarra yoo jettee ilaaltu most of them warra teknooloojii keessa jiru. Galee fi jira jechuudha wanti hagamta akka jijjiiramuu fi hagamta akka jireenya namaa akka jijjiiru. Ammallee wanni tokko ani kakaasuu barbaadu asirratti maali? Yeroo ijoollee sooressi akka nama hamaa ta'etti yaadna beektaa. Sooressi jaalatu eegalee. Sooressi jaalatu eegalee. Namni sooressatee nama badaadha. Kan nuti filmiirra laallu akkasitti galee namni sooressatee namni wanniin isa akkasii yaadna. No, ati yoo sooressa taate kan naannaa kee jijjiiruu dandeessu. Ati yoo sooressa taate even yoo jannataa bitasuu dandeessa bar qabeenya. Si galee san ilaalchi nuti barumsaaf qabnu, ilaalchi nuti qabeenyaaf qabnu, ilaalchi nuti rakkinootaaf qabnu jijjiiramuu danda'u qaba. Jijjiiramuu danda'u qaba waan hunda keessatti. Kanaan egaa teknooloojii kaasuun hin oolle namoonni ilaalchi kenna kun yeroo ammaa kana keessatti akkamiin kara teknooloojiitti nu geessee teknooloojii kana waliin jijjiiramnee addunyaa waliin tarkaanfachuu dandeenya kan jedhu irratti qabxiilee tokko lama kaasneetiin akka yeroo kennallee nurraa deemutti jira. Kana irratti qabxiilee tokko lama haa kaasnu
Okay, wantoon gara jalqabaa irraa kaasteerti. Amma jechuun waa'ee teekinooloojiitiin wal qabatee addunyaa har'aa keessatti addunyaan tun ganda tokko ta'aatti. Taatee iyyuu ganda tokko ta'aa jirti. Bira darbineerra taatee jirti. Ormoos mandara tokko waan Finfinneetti ta'e takkan liitaa keessatti asirra dhageessa. Waan Ameerikaatti ammuma dhageessa. Guddate daqiiqaa takkaa kan namichi barreessee maxxansuu qofa jechuudha yookaan viidiyoo upload godhanii qofa. Kanaaf mandara takka asumateetti addunyaa guutuu irratti waan dalagamu dhageessa. Har'a Elon Musk kaampaanii isaa Teslaa keessatti maal akka inni hojjetaa oole beekuu dandeessa. Kaampaaniin Amazon maal akka inni hojjetaa oole beekuu dandeessa. Kuni maal inni bu'aa teekinooloojiiti. Waan teekinooloojiin fide. Ilaali. Jabanni kun jabana teekinooloojiiti. Jabana teekinooloojii kana keessa teekinooloojii faana tarkaanfachuun baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf moobaayila teekinooloojii fide. Awwala kan mana keessa santu jira. Isa jira. Achi booda moobaayila xiqqoo santu dhufe biyya keenya. Nokiyaa isii xiqqoo santu dhufe. Achirraan ismaartifoonii dhufe jechuudha isa kanneentu dhufe. Smartphone biraan darbee iPhone dhufe. So amma Ultra jedhanii Ultra kana gabarra jira. iPhone fi Ultra kun wal dorgomu jira. Kuni maal inni bu'aa teekinooloojiiti. Waan teekinooloojiin jabanaa kuni addunyaa kana irratti fide jechuudha. Amma namni intarneetii akka jireenya bu'uuraalee jireenyaa 3-4 jira. Nyaata, uffata, mana jireenya. Kana barannaa miti. Har'a garuu intarneetiin yookaan teekinooloojiin waan sanii dabalamaa. Oksijiinii isaa jira. Namni amma waa laala. Namni amma waa laalu sababa teekinooloojiin guddateef maaltu jira? Maaltu jira bakka waa'ee addunyaa. Amma waa'ee biyya keenya maaltu jira? Nuti biyya hin jirru bara. Garuu ammoo biyya keenya asuma feesbuuk irra ta'e waan biyya keenya hordoftaa jechuudha. Kanaaf teekinooloojiin baay'ee murteessaadha. Dargaggeessi keenya irraa teekinooloojii wajjin firoomuu qaba. Akka addunyaan jirtuuf akka biyyi keenya jirtu yoo ilaalu dachiifsamee jirra. Humna barate Itoophiyaan nama miiliyoona bara 2007 akka faranji'as lakkaa'amee hin beeku natti fakkaata. Hundoo guruu baanne lakkoofsa uummataa. Ammatti Itoophiyaan nama miiliyoona 130 qabdi jedhamee tilmaamama. Kana keessa harki guddaan dargaggeessa. Humna hojii warra jedhama. Humna waa uumuu danda'u. Humna hojjechuu danda'u, jijjiirama fiduu danda'u. Kana keessa isa. Humni kun garuu teekinooloojiin baay'ee fagoo addaan jira. Namni teekinooloojii dhiyaatu akka baay'ina uummataatti yoo ilaaltu namni teekinooloojii dhiyaatu laal teekinooloojii dhiyaatuun feesbuuka fayyadamuudhaan miti. Barattee hojii ittiin uumuudha. Hojii ittiin uumtee ofis maatii keetis ilaala. Gabaabsee wanta kakaasee isinii dabarsa sa'aatiin dhumataa. Har'a yoo waa uumee lafa hin kaa'in dhalli kiyyas bor jireenya an jiraadhe jiraata. Ani jireenya abbaan kiyya jiraate jiraadhe. Laal abbaan kiyya jireenya abbaan isaa jiraate jiraate. Ani ammoo abbaa kiyya irraa dhaala. Sababni ilaalchi isaanii hin jijjiiraminiif. An garuu har'a ilmi kiyya jireenya an jiraadhe jiraachuu qabu. Abaddan kaampaanii lafa kaa'ee fi darbuudha qaba addunyaa kanarra. Ilmoo kiyyaaf, biyya kiyyaaf, uummata kiyyaaf lafa kaa'ee darbuun qabu. Laal Elon Musk yookaan ammoo Alibaabaan lubbuu isaanii bira darbanii uummata biyya isaanii bira darbanii addunyaa guutuu tajaajilutti jiran. Because ilaalcha gaarii waan qabaataniif teekinooloojiitti waan madaqaniif teekinooloojii fayyadamanii hojii gaarii uumanii jechuudha. Alibaabaa haa fudhannu. Fakkeenya Alibaabaa qofa isinii kaasee deemu. Alibaabaa kana namni marti amma feesbuuk irratti ni argaa wanni isaa weebsaayitii isaa meeshaalee ni dhiyeessu. Meeshaaleen achirra jiru akka ajaa'iba babbareedan bakka yoomuma bitadha si jechisiisa. Yeroo hunda sababiin isaa waan bareedaniif. Alibaabaan bara 1999 hin beektan seenaa isa namni yeroo baay'ee dubbatameera miidiyaa irratti. Yeroo hedduu intarvii ta'ee hojii kufeera namni kun. Barsiisaa afaan Ingiliffaati. Yeroo hedduu intarvii ta'ee qaxaramuudhaaf kufe. Yeroo aftamaa ol. Waan akkasiiti. Namni kun kufe abdii muranne ilaala. Sambooda akka tasaa Ameerikaa dhaqee intarneetii naannoo bara 1990 keessa Chaayinaatti yeroo jalqabaa xiqqoo mul'achuu eegale. Ameerikaa dhaqee kompiitaroota argee intarneet argee biyya isaa deebi'ee daldaltoota xixiqqoo Chaayinaa keessa jiraniif addunyaa wal quunnamsiisuu qabaa jedhee online market place create godhe. Laal hiriyoota isaatii fi barattoota barnoota addaan kutan 17 waliin qabate. Mana isaa fideeti waan akkana hojjennaa dhee. Sambooda kaapitaalli isaanii ka'umsaa $60,000.
walitti qabaniiti wanni jalqaban. Wanni isaanii launch godhan. Platformii kana launch godhan. San booda har'a yeroo san akka cinqaa san keessa dhaabbatanii launch godhan. Sanuu daldaaltota xixiqqoodha. Har'a garuu multinational company dha Alibabaan. Wanti inni hin qabne jiru jechuu dandeessa. Wanti inni dhiyeessa. AliExpress dhiyeessa. Wantoota garaagaraa waan e-commerce jira, interneeta, waa'ee cloud computing kana jira. Wantoota hedduu kan inni dhiyeessu argitaa jechuudha. Kanaaf Alibabaa maal jedha ilaalcha isaa keessatti never give up jedha laata. Yeroo hundaa abdii murii jechuudha. Abdii murii yookaan harka hin kennin. Ati abdii murtee jennaan gaafsan duutee maaliif akkuma jechuuf yaadde kanatti abdii murannaa keessa gaafa seentee keessattuu karaa teeknooloojii kana baay'ee sifatana teeknooloojii. Keessattuu namoota teeknooloojii keessa niif kana baay'ee salphaadha kan hubachuun baay'ee sifatana waan sana osoo abdii muratiin keessa seenu san duratti illee karuma teeknooloojii kanatti gaafa dhuftu waa hedduu si qunnamuu danda'a yeroo hundaayyuu abdii murannaa gochuu danda'a. Keessattuu mee akka waa'ee teeknooloojii kanaan goolabuudhaaf osoo sitti hin dabarsin dura waan tokko kaasuun barbaada. Keessattuu teeknooloojii yeroo ammaa kana akka Itoophiyaatti yoo jedhe kijjiba ta'uu danda'a jechuudha. Akka Itoophiyaatti itti madaqnee yoo jennu taate jechuudha. Uummanni biraa namoonni afaan Oromoo hin dubbanne jechuudha. Already keessa jiran. Keessattuu haala uummata keenyaa yoo ilaalte namoonni biroo Itoophiyaa keessattuu namoonni afaan biraa haasa'an akka malee information waliif dabarsu gorsa adda addaa waliif kennu akkasuma mootuu karaa kanatti illee waliyamu gaafa tokko dura jiru kan duubaatti harkisa. Look ani naaf tarate namoota hedduun keessattuu waa'ee teeknooloojii uummanni keenya dirqamatti madaquu qabu. Akka reefuu jenne sana ilaalcha ofii erga jijjiiran booda akka danda'an booda naannoo baadiyyaa intarneetaa fi ifaan qofti jiraannan biyya sana ta'anii biyya Ameerikaatti dalaguu danda'u. Monitariitii tapha fakkaachuu danda'a. Qoosaanti. Namoota $10,000 $20,000 kontiraat fudhanii dalagan beekna. Right? Oromooleen argina sana jechuudha. Maallaqa xiqqaame kun Maallaqa bicha jechuun kontiraat baatii 6 baatii 8 pilaatfoormiidhaan akka Upworkii maal jedhanii jira. Kana tariitii sagantaa biraatiin haala gaariidhaan walitti deebineetiin ibsuu yaalla. So biyya Itoophiyaa kana keessa ta'aniiti uummanni afaan biraa dubbatu sin jedhee jiran. Itoophiyaa matee maali beektaa irra wal harkisan akka jiruun osoo argite uummata Upworkii irra jiru, uummata Freelancer irra jiru, uummata Fiverr maal kanarra jiru yoo ilaaltee qorattee akka jiruun parsantaan guddaan isaanii. Akka nama afaan Oromootti dubbatutti immoo parsantaan guddaan eenyuun biyya san keessatti uummata Oromoo. Gariin kanumaayyuu ni jiru Oromoon afaan biraa haasa'anis ni jiru kan uummata keenyatti wanni jedhaniitiin jechuudha. Kunniin information walii qoodu keenya garuu xiqqoo wal jalaas qabatu jira. Kan beekus gabbayeetiniin uummata kanaaf information garaagaraa qooduu danda'uu qaba. Keessattuu taphaa fi qoosaa qofa osoo hin taane uummata keenya karaa guddinaatti kan fidan irratti sirriitti hojjetamuu barbaachisa. Uummanni keenyas keessattuu uummanni Oromoolee kana hubachuudhaan yeroo kanatti ni danda'ama. Biyya keessa taa'ee teeknooloojii baradhee addunyaa biraatiin wal quunnamee biyya sana keessa teettee dirqama carraan hojii teeknooloojiin jiru jechuu miti. Dirqama uummati keenya teeknooloojiin beeku nan fayyaduu miti ani ittiin guddachuu hin danda'u qabeenya ittiin horachuu hin danda'u miti. Ilaachi kana ta'uu osoo hin taane dursa ofii keenyaa beekumsa argannee uummata naannoo keenyaas jijjiirree addunyaa biroo waliin illee teenyeetuma yoo kan biraa jijjiiruu dadhabne maatii keenya jijjiiruu dandeenya jechuudha teeknooloojiidhaan. Bakka jirru sanarraa hojiilee adda addaa appilaayi gochuudhaan uummata Ameerikaa, Awurooppaa fi biyyoota biroo jira waliin hojjechuun danda'amaa jechuudha. Hojii bira gahuun duratti barumsa teeknooloojii irratti namoonni baay'een barumsa teeknooloojii waan hedduu ulfaatu impossible waan ta'e itti fakkaata. Sigalee dhugaadhaan ni ulfaata. Wanni sadarkaa guddaarra si gahuu danda'u akka salphaatti hin dhufu beeki. Ati namoonni sadarkaa san gahan halkan osoo hin rafiin kan bulan halkan meeqa hirriba malee dabarsanii sa'aatii muraasaaf rafaa dabarsanii waan beeka garuu impossible miti. Ulfaatuu danda'a garuu impossible miti. Yeroo barannu beezikii waan ta'e irraa eegallee suuta of guddisaa deemnee sigalee hojii bira gahuun ati already kana barattee jirta jechuudha sigalee garuu achi
yeroo baay'ee bu'aa isaa yaadna beektaa nuti. Process yookiin progress gidduu kan jiru osoo hin ta'in bu'aan isaa sun maal anaaf bu'aa qabaa yaadna. So sanaaf bu'aa isaarraa as himuu barbaade. Namoonni teknooloojii keessa jiran parsantaa 100 keessaa warri galmaa'ee eegalu keessaa 75 abdii murattanii dhiisan. Almost 95 jechuu dandeessa. Maaliif ganaa yeroo jalqaba seenaan asiin waan baay'eetu jira teknooloojii keessa. Sigalee kuna hundaan yoon baradhee geessuu danda'a lakkinatti hafu jettee fa abdii murattee taa'uu danda'a. Garuu akkasii miti tokko filattee kuni maali hundaayyuu adda baastee beekuu qabda jalqaba irratti kuni maali kan yoo baradhan eessa gaha kana yoo baradhe eessa gaha kana yoo baradhe maal gochuu danda'a ka jettu jalqaba riisarchii gootu sanbooda riisarchii gootee ka'anii intarastii irratti qabu maali namni gariin baakindii irratti intarastii qabaachuu qaba diizaayiniin bakka nama diizaayinii gochuu hin dandeenye ni jiraamti namni gariin ammoo fakkii irratti Photoshop irratti wantoota mul'atu irratti wanni qabaatu danda'a. Namoonni ganii software problem solving sammuu guddaa qabaatu danda'a. Kanneen keessaa filannee ilaallee sigalee maaltu an interesting kiyya yoo itti hojjedhe fuula dura yoo waan kana ani naa kaffalamu yoo baate garuu ofii kiyya waan kana ittiin hojjedhe hagamta akka satisfy na godha wanni kun. Sigalee ani teknooloojii kana irratti hagamta akka wanni ta'uu danda'a ka jedhu san irratti yaadnee san booda ammoo steepii takka takkaan suutuma jecha itti dhaqqabama. Wanti dafee guyyaa muraasa keessatti ta'u jiru. Hin jiru. Suutuma haala saniifuu suutuma beezikii irraa jalqabnee maaltu maalidha jennee beeknee san booda gara teknooloojii baratuutti seennee nutti ulfaatuu danda'a garuu ammallee irra deebitee yaalta gaafa wayii ahaa si jechisiisa okay lakka bakka kanatti akkanaa si jechisiisa si galee san booda gaafa san argatte bakka san geesse jechuun ati already si dabartee jirti. Bira tartee jirta jecha bakka namoonni abdiitti muran san bira dabartee jirta jechuudha. San booda barattee iskiilii kan kee kana ammoo qabattee taa'uu osoo hin tahin namoonni as keessa jiran eenyu fa'aadha. Maaliin dalagaa jiran akkamii godhaa jiran riisarchii godhuu LinkedIn, Upwork, Fiverr ni jiran social media waa'ee kanarratti focus godhe keessattuu wantoota akka LinkedIn amma diree teknooloojii hojjechuu ni dandeessa. Sigalee namoonni achirratti even wanni post godhanillee waa'ee teknooloojiitii waan ta'eef jecha waliin deemtee namoota wantoota ati baratte san kana dura irra dalagan deemtee ilaalta ni hordofta akkamitti akka dalagan calma jettee diizaayinii wayii faa dalagatee faa gadhiista. San booda gaafa wayii namni wayii dhufee si arguu danda'a jecha. Yeroo ammaa kana dirqamaati piroofeesaraa fi saayintistii ta'uun qabu namoota biyyoota alaa waliin hojjechuudhaaf jechuudha. So wanta teknooloojii koorsilee adda addaa fudhachuudhaan yoo karratti milkooytu taate bakkuma jirtu sanarraa intarneetaa fi ifaa qabaannaan hojjechuu dandeessaa jechuudha. Namni intarneetaa fi ifaa hin qabne hin jiru beekee yeroo ammaa kana keessatti namni silkii namni qabne hin jiru. So hundinuu akkuma itti seenamuu fi akkuma inni jedhe abdii murannaa malee akka siraa jedhetti waan tokkotti sirriitti irra cichanii hojjechuudha. So namni hundinuu akkuma ta'e namoonni hundinuu intarneetaa harkaa qabu jechuudha. Already waan hundaayyuu teknooloojii maayyuu harkaa qabu mobaayila banatanii ittiin wanti gochuun ittiin barachuun ni danda'ama. Kanaaf akka goolabbiitti sagantaa keenya gara goolabbiitti deemu jirra. Maal fa'aa ilaallee har'a waa'ee ilaalchaati. Ilaalchaa fi teknooloojii wanti nuti waliin kaasuu dandeenyeef yeroo kana yeroon addunyaan hundi isaatu namni teknooloojiitti dhimma bahu addunyaan guutuu yeroo ammaa kana namni teknooloojii hin fayyadamne akka warroota namoota bara durii san ta'a jechuudha. Yeroo ammaa kana waan hunda keessa teknooloojii jira. Waa hunda keessa mootu teknooloojiin kun harka naqatee jira jechuudha. Kanaaf yoo ilaalcha keenya kan jijjiirru ta'e iddoo ma jirru kamirraayyuu yaaduu qofaan yaadneetiin kara akshiniitti ejjennoo fudhatamuu qabu fudhannee kara deemuu qabnutti deemuu qabna. San booda mootuu kara teknooloojiitti illee seenuu dandeenya jechuudha. Gaafa teknooloojiitti illee akka milkaa'uu dandeenyutti wantoota fakkeenyatu garaagaraa kaasne. Kanaaf kabajamtootaa fi daawwattoota keenya har'aa waa'ee ilaalchaa kaasnee jirra. Nam tokko ilaalchi isaa baay'ee akka murteessaa ta'ee fi ilaalchuma kana ofiyyuu jijjiiruudhaaf kaleessa ofiis ilaalee har'a ofiis boriis ofiis ilaaluudhaan maalirra akka jiru hundi keenya yoo akka gamaggamnee ilaalcha keenya sana jijjiiruu akka qabnu keessattuu ni danda'a jedhu amantummaa fi ofitti amanuu qabaachuu ni danda'a jedhaniitiin keessa ofii amansiisanii chaalenjii
jijjiiramuudhaaf nama qunnamu kamiyyuu tarkaanfatanii irra taruudhaaf akka barbaachisu fakkeenyota garaagaraa kaasuudhaan obbo Siraajii fi adde Boontuu Saalih waliin waan tokko tuquu yaalee jira. Kanaaf immoo kitaabolee adda addaa dubbisuu iddoo oolmaa keenyaa sirriitti adda baasnee beekuu akkasuma immoo poodkaastii adda addaa dhageeffatu waan karaa guddinaa nama fidan dhageeffatuu fi kanneen kana fakkaatan gochuu qabnu. Kana booda immoo riisarchii mataa keenyaa dalaynee karaa teeknooloojiitti maali jenneetti nuufii kennaayyuu waan adda addaa akka gochuu qabnu kaasneen turre. Kanaaf carraa gaarii isiniin jedha nutis yeroo biraa sagantaa wal fakkaataadhaan walitti deebina. Nagaan nu tura kuni Yursiteek dhaabbanni Yursiteek akkuma beekamu dhaabbata weebsaayitii appilikeeshinaa fi akkasuma diijitaal maarkeetingii fi biizinasa irratti kan tajaajila kennu ta'a namoonni nu qunnamuu barbaadanis lakkoofsa asii gadii kanaan nu qunnamuu dandeettu jechuudha dhaabbata keenya yeroo kamittiyyuu nagaa keessa.